Yooyaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota channelii keenyaa kun dhimma fayyaa irratti odeeffannoo wayii ta'a yerootti kan isinii waliin geenyu ta'a. Sagantaa keenya fayyaa keenya keessatti sagantaawwan baay'ee irratti gosoota baay'ee irratti odeeffannoo fayyaa wayii ta'a isin biraan ga'aa turuun keenya baay'een keessan ni beektu. Namoonni haaraan tarii gara channelii keenya kana dhuftan yoo jiraattanis baga nagaan dhuftan isin jenna. Fayyaan fayyaadha. Kanaaf odeeffannoo fayyaa wayii ta'a argachuudhaaf akkasiin ga'uudhaaf ammallee subscribe mallattoo jettu tuquudhaan maamila akka taatan kan jedhu gamanumaan dhaamsa koo isiniif dabarsaa. Egaa sagantaa keenya guyyaa irraa keessatti baay'een keessan karaa keessaa gaaffii garaagaraa gaafachaa akkuma turtan gaaffii keessan kanaaf deebii qabannee dhiyaanneerra. Sagantaa kana kan isin waliin turu Dr. Naafi Adgiituu Hakiima Waliigalaati. Sagantaa keenya guyyaa irraa keenya keessatti kan laallu akkuma beekamu namoonni baay'een tarii dubbachuudhaaf ni saalfatu fayyaa wal qunnamtii saalaa wal qabate irratti sexual education kan jennu irratti barumsa gabaabaa isiniif kennuudhaaf dhufe. Sagantaa keenya guyyaa irraa keessattis kan waliin laallu waa'ee ka'uu dhabuu qaama saalaa dhiiraa yookiin immoo erectyle dysfunction kan jennu jechuudha afaan Ingiliffaan fi sodaa wal qunnamtii saalaa wal qabatee dhufan kan jedhu akkamitti hambifnaa yeroo baay'ee kana yeroo jennutti maalla namoonni baay'ee wal qunnamtii saalaa gochuu ni sodaatu sababa garaagaraadhaan kan ka'e walumaan deemnee kan laallu ta'a. Akkuma beekamu wal qunnamtii saalaa miira eebbifamaa uumaa bira namaaf kennamedha yeroo isaatti yoo godhame jechuudha. Kan isin dhibu riserchiiwwan garaagaraa dubbisuu dandeessu divorce yookiin immoo akkasuma hiikkaa gaa'ilaa akkasumas gaa'ila keessatti waliigaltee dhabuu gaa'ila keessatti amanummaa kan dhibamu yeroo baay'ee yookiin hiriyyummaa keessatti gaa'ila keessatti walii ta'uu dhabuu especially wal qunnamtii saalaa ilaalchisee jechuudha. Namoonni baay'een riserchii garaagaraa dubbisuu dandeessu bantanii kun baay'inaan jira jechuudha. Mee sagantaa keenya guyyaa irraa keessatti qaama dhibee ka'uu dadhabuu qaama saalaa dhiiraa yookiin immoo erectile dysfunction maaltu namatti fida akkamittis immoo to'achuu dandeenya kan jedhu walii ilaalla jechuudha. Egaa akkuma beekamu qaamni saalaa dhiiraa yeroo wal qunnamtii saalaatti yookiin immoo yeroo miira keessa galutti dhiirri tokko qaamni saalaa isaa kan ka'u akkuma beekamu dhiigni onnee keenya irraa maddu gara kutaa qaama keenya garaagaraatti akka deemu beekamaadha. Kana keessaa gara qaama wal qunnamtii saalaa dhiiraa yookiin piinas kan jennu kan deemu ujummoowwan dhiigaa qaama saalaa dhiiraa kana keessa jiru jechuudha akkuma piikcharii irraa argaa jirtanii. Akkuma beekamu hormooniin sammuu keenya keessaa gad lakkifamu jira. Hormooniin sammuu keenya keessaa gad lakkifamu kunis immoo ujummooloo dhiigaa qaama saalaa dhiiraa keessatti argaman dhiigaan guutu yookiin immoo dhiigni onnee irraa maddu akka inni gara ujummoowwan qaama saalaa dhiiraa kana deeman godha jechuudha. Yeroo kanatti dhiigni ujummoowwan dhiigaa qaama saalaa dhiiraa keessa guutamu kun dhiibbaadhaan waan deemuuf dhiibbaadhaan akka deemu godha jechuudha. Hormooniin kun yeroo kanatti pressure uumuudhaan akka inni dhaabbatu godha jechuudha dhiira keessatti. Kanaaf haalli kamillee kanneen kana daangessuu danda'an kana jechuun kan dhiigni gara ujummoo qaama saalaa dhiiraa kanaan akka hin deemne yookiin dhiibbaan akka hin deemne kan godhan wantoonni baay'een jiraachuu danda'u. Namni tokko qaamni saalaa dhiiraa dhaabbatee wal qunnamtiin akka hin raawwanne dhorkaa jechuudha. Wantoonni kana godhanii ka'uu dhabuun qaama dhiiraa qaama saalaa dhiiraa kun darbee nama fayyaalessa kamuu kan mudatu fi ofumaan kan bakka itti deebi'u yeroo takka nama kamiyyuu ni mudata. Namoota muraasa irratti garuu deddeebi'ee dhufuun walxaxaa qorqalbii baay'eef saaxiluu danda'a jechuudha. Qorqalbii walxaxaa baay'eedhaaf yookiin yaada baay'ee namoota saaxiluu danda'a jechuudha. Rakkoon kunis immoo akkamiin uumamaa kan jedhu waliin deemni kan ilaallu ta'a jechuudha. Baay'inaan rakkoon kun akkuma umriin namaa dabalaa deemuun kan uumamaa deemudha. Garuu
yeroo baay'ee giddu galeessaan dhiirota waggaa 40 keessaa % 5 hanga 6 kan hubu warri waggaa 70 gahan immoo % 15 hubedha. Mee dhibee kanneen kan namatti fidan maalidha? Akkamittis immoo to'achuu dandeenya kan jedhu kan wal ilaalu ta'a. Sadarkaa jalqabaatti kan ilaallu rakkoowwan qorqalbii ta'an. Qorqalbii kan jennu immoo rakkoowwan kunniin maalla kan jedhu tokkoffaa sodaa wal qunnamtii saalaa raawwachuu. Tariitii yeroo kana jennu saal qunnamtii walii wal qabatee miidhaan namarra ga'uu waan danda'uuf ta'udha. Kan biraa walii galtee dhabuu haadha warraa fi hiriyaa gidduu yookiin immoo haadha warraa dhiirri tokko haadha warraa isa wajjin yeroo hundumaa wal lolaa yookiin wal dhabdee uuma ta'e akkuma isinitti himee namni tokko yeroo wal dhabutti fedhiin isaanii irra ta'a. Fedhiin nama sanaa yeroo duutu hormooniin dhiigni ujummoo dhiigaa sana keessa deemee gara qaama saala dhiiraa ga'u sun waan irratuuf dhiigni akka hin deemne godha sirriitti jechuudha. Tarii hiriyaa gidduus kunuu danda'a ta'a. Gaabbii nama biroo wajjin sagaagalu. Fakkeenyaaf dhiirri tokko haadha manaa isaa yookiin hiriyaa isaa dhiisee dhalaa biraa wajjin sagaagale. Hawwadhaa asirratti wanti jechaa jiru nama hundumaa akkana godha jechaa jiru. Tarii gaabbii kanarraa kan ka'e dhufuu danda'a. Kana jechuun wal dhabdeen akka uumamu kakaasan jiru. Tarii wal qunnamtiin saalaa cubbuudha jechuurraan kan ka'e namni tokko gocha kanaan dura godha itti ni dhiphatate yoo ta'e qaamni saalaa isaa sun ka'uu fi dhiisuu danda'a jechuudha. Kan biraa immoo dhibee sammuu mukaa'uu yookiin dibbirtii kan jennu ta'a. Kanarraa kan ka'es qaamni saalaa dhiiraa dhaabbachuu dhiisuu danda'a jechuudha. Inni kan biraa dhibeewwan sukkaaraa namoota dhibee sukkaaraa qaban, dhibee onnee, ol ka'uu kolesteroolii qaama keessaa, namoota dhibee tiruu qaban, kalee, ol ka'uu dhiibbaa dhiigaa, balaa naannoo qaama saalaa fi mudhii ta'uu danda'a. Mudhii irra tarii kufaatirraan kan ka'e naannoon mudhii yookiin immoo naannoon dugda gara gadi miidhamuu danda'a. Kanarraa kan ka'e ta'uu danda'a. Inni kan biraa dhukkubbii narvii kanneen akka gaggabduu fa'aarraan kan ka'e dhufuu danda'a. Inni kan biraa kanneen akka alkoolii fayyadamuu, araadawwan garaagaraa hubadhaa. Keessaafuu namoota kanneen irratti baay'inaan ni baay'ata. Namoota alkoolii baay'inaan dhugan, namoota tamboo aarsan, jimaa yookiin namoota caatii qamaan jechuudha. Hashiishii garmalee fayyadamuudhaan namoota baay'inaan hedduminaan fayyadaman jechuudha. Kanarratti miidhaan ga'uu ni danda'a. Kan biraa immoo yeroo takka takka qorichoonni dhukkuba biraa yaaluudhaaf namaaf kennaman kanneen akka dhukkuba qoricha dhiibbaa dhiigaa hir'isuuf kennamu. Anti-hypertensive kan jennu qoricha farra mukaa yookiin immoo antidepressant yookiin immoo farra dibbirtiidhaaf kennamu. Dhiigni ujummoo dhiigaa keessa baay'inaan dhiibbaan akka hin deemne godhu dhiibbaa isaanii hir'isu waan ta'eef kanaafillee nama saaxiluu danda'a jechuudha. Kanaaf wantoonni kunniin dhibee kanaaf nama saaxiluu danda'u qoratamuun gaariidha jechuun barbaada. Mee gara furmaata isaatti haa dhufnu. Dhiirri tokko dhiphachuu hin qabu, of dhiphisuu hin qabu, maal gochuu qaba kan jedhu waliin kan laallu ta'a. Furmaanni jalqabaa gara xumuraatti manatti maal gochuu qaba dhiirri tokko akkamitti gara mana isaatti of yaaluu danda'a kan jedhu itti dhufna. Garuu furmaanni jalqabaa qorannoo barbaachisaa ta'an gochuun dhibeewwan keessoo kan armaan olitti caqafaman tarii yoo qabdu taatanii of shakkitan ilaalamuun gaariidha. Kan biraa hariiroo fayyaalessa hiriyaa yookiin haadha warraa ofii wajjin uumuun baay'ee barbaachisaadha. Jechuun foreplay kan jennu yookiin immoo hariiroo fayyaalessa ta'e hiriyaa ofii wajjin uumuun gaariidha. Wantoota nu dhiphisan yookiin immoo wantoota nu muddan yeroon furuun illee garmalee murteessaadha. Furmaatatti kennuun gaariidha isin jechuun barbaada. Kan biraa dhibee sammuutiif ogeessaan qoratamanii yaala barbaachisoo gochuunis baay'ee barbaachisaadha. Kana yeroo jennu dhibee sammuu yeroo jennu kallattii biraatiin hiikkachuu dandeessu. Garuu psycho behavioral therapy yookiin psychological therapy namoonni baay'ee yommuu baay'ee of dhiphisan daraan of dhiphisuun immoo dhibee kana waan hammeessuuf jechuudha. Kanneen biraa tamboo aarsuu, alkoolii dhuguu, hashiisha fayyadamuu, jimaa qaamuu hir'isuu gaariidha. Yoo danda'ame dhiisuu,
yoo danda'amu ta'e immoo hir'isuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Inni kan biraa kanneen furmaata armaan olitti hin furamin afaan qorichoota kanneen akka baay'ee wantoota ammaa raawwachuun baay'ee gaariidha. Wantoota armaan olitti isinii fedhe jechuudha. Garuu furmaata kana fayyadamnee yoo ta'uudha baate qorichoowwan qaama saala dhiiraa kaasan jiru. Qorichi kun ajaja ogeessa fayyaatiin kan kennamu qabu. Qorichoowwan kanneen akka sildenaa fi yookiin immoo vaayigiraa kan jedhaman bal'inaan namoonni baay'een ni fayyadamu. Bal'inaan akka ogeessa fayyaatti namoota baay'inaan ni fayyadamu. Qorichi kun miidhaawwan cinaa side effect hamma hanga du'aatti nama geessuu danda'a. Kanaaf ajaja ogeessaa malee qoricha kana fayyadamu sirrii akka hin taane isinitti hima. Baay'een namoota vaayigiraa jedhanii faarmaasii irraa yeroo itti fudhatan jiru. Ogeessa fayyaa yeroo isin jedhu hakiimaa sooftiistaan fudhachuu akka qabdan. Maaliif qorichi kun yeroo baay'ee contraindication qaba. Namoota hin kennamneef qaba waan ta'eef of eeggachuun baay'ee barbaachisaadha. Inni kan biraa namichi qoricha dhibee biraa fudhatu yoo qabaatan tariitii akkuma jalqaba isiniif kaasuuf yaale anti-hypertensive kanneen jennee rakkoon isaa erga qoricha kana fayyadamanii booda kan dhufe yoo ta'e ogeessa fayyaa mariisuun baay'ee barbaachisaadha. Kan biraa nyaata hubadhaa asirratti. Nyaata fayyaalessa ta'e, nyaata madaalamaa ta'e nyaachuun barbaachisaadha. Manatti qorannoowwan tokko tokko kan agarsiisanii keessaafuu wantoota nuti fayyadamuu qabnu qullubbiin adiin fa'aa baay'ee gaariidha. Qorannoon tokko tokko qullubbii adii alanfachuu yookiin immoo burkuteessanii nyaachuu, kan biraas immoo kaarotii cuunfaa isaatu guyyaa guyyaatti fayyadamanii namoonni rakkina hamaa akkasii qaban kaarotii cuunfaa kana fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha. Kan biraa immoo shunkurtaa diimaa damma waliin yookiin immoo bishaan waliin erga tursanii booda garaa qullaatti yookiin yeroo rafuudhaaf kan dhuguun baay'ee barbaachisaadha. Kana baay'inaan yoo barbaadan viidiyoo isaa qabadhee isiniif dhiyaadha akkamitti gochuu qabna kan jedhu irratti. Nyaatawwan madaalawaa akkuma argaa jirtan kanneen keessaafuu kanneen argaa jirtan kanneen baay'ee barbaachisaadha. Maaliif maal godhuu dhiigni gara qaama saala dhiiraa deemu baay'inaan akka dabalu godhu waan ta'eef kanneen argaa jirtan kanneen L-arginiin kan jedhaman waan of keessaa qabaniif baay'inaan L-arginiin kun immoo nyaata proteinii badhaadhe waan ta'eef nyaatawwan proteinii badhaadhan vegetables nyaachuun baay'ee barbaachisaadha kan jedhu isinitti himuu barbaada. Inni kan biraa immoo activity daily activity yookiin immoo sochiiwwan qaamaa keenya illee yeroodhaa yerootti dabaluu akka qabnu. Sochiin qaamaa dhiigni akka ujummoo dhiigaa keessa deemuuf waan gargaaruuf sochii qaamaa gochuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf nyaata madaalawaa nyaachuuf sochii qaamaa gochuun nyaatawwan kanneen qurxummii fa'aa argattanaan nyaata kanneen biraas nyaachuun baay'ee gaariidha isiniin jechuun barbaada. Mee gama biraatti haa dhufnu lammaffaa irratti kan waliin ilaallu sodaa walqunnamtii saalaa gochuu. Dhiirri yookiin shamarran tokko yeroo baay'ee sodaa walqunnamtii saalaa gochuu qabu. Kanaaf sodaa walqunnamtii saalaa gochuu kan jedhu kan ammoo kutaa lammaffaa irratti isiniif qabannee kan dhiyaannu ta'a. Kutaa lammaffaa isaa guyyaa 2 yookiin guyyaa 3 booda isiniif gadhiisa. Waan hordoftaniif galatoomaa. Fayyaan dhabinaa subscribe mallattoo jettu tuqaa galatoomaa isiniin jaalladha.